osoo ajjechaan Oromoo qaqqabee baramaammoof agariisan ture du'aanoleef calangoosan ture hidhaaf ajjechaan Oromoo gadi hin qabu bakka seentan arguuf jarjaree yaa warra dhiiga Oromoo dhuguu baree jedhetti qaatafarii warri abiyyi satalaayitii samayii onnu ergee biyya nuu guddise gaafiin Oromoon abiyyi hin gaafatte gaafii satalaayitii samayii erguuti gaafii magaalaa Finfinnee bareechuuti gaafii asfaaltii ganda keessa nuu galchiiti gaafii misooma nuu faarsiiti gaafiin Oromoon gaafatte gaafii mirga abbaa biyyummaati. Oromoon abbaa biyyaa ta'e mirga ufii argate du'arraa bilisa bahee biyya ufii biyya abbaa isaa keessatti mirga lubbuun jiraachuu qabaachuuti jechuudha. Mirga lubbuun jiraachuu yoo qabanne samayii abiyyi satalaayitii samayii hudduu akaakayyuu keetiitti haa ergu satalaayitii abiyyi nun galchuu kasanii. Sii galte waan faarsitanii fi waan dhiiftan addaan beeka. Jaalattee jibbitee maa waan fedhe tolchaami maa misooma ani gandaan itti dhaladhe abiyyi gandaan itti dhaladhe yoo warqii hafe gaafiin Oromoo yoon deebine an boruma deebi'ee gabrooma boruma kabiraatti dhufee na gabroomsaachuu kanaaf waan har'aa qofaa miti nuti abiyyiin dhimma dhuunfaatitti yookaan abiyyi tokkicha jibbaan jirru kan nuti barbaadaa jirru mirga abbaa biyyummaati wanni nu jibbaa jirru immoo abiyyiin dhuunfaa isaa qofa osoo hin taane sirna wanni nu jibbine sirni inni deemaan jiru kun immoo Oromoo hin taane Oromoo miti sabaaf sablammii Itoophiyaa gundaan taane. Warabbi sitti ma satalaayitii sabayitti nu erge abiyyi satalaayitii sabayitti nu erge zarraaf hudduu akka hoteetiitti satalaayitii haa ergu nun galchuu kasanii gaafii Oromootii miti kun kanaaf gaafii uummataa akka deebitan akeekkachiisa isinii kenninee jira ilmaan haadha raawwa.